jettan taate pilaatfoormiin ammaan tana dhufe kuni bar tiktaak kana namarra gubuu yookaan ifirra gubuu jechuun akka boombiidhaati. Hamartii irraa baaftee boombiin tun hamartii irraa baaftee hanqa turtu qabdii bar. Yeah. Eenyuutiitu okkee firra godhe. Eenyuutiitu okkee firra godhe. Iimeela eenyurratti dhaqe. Excellent. Eenyuutiitu yes I do eeniin barbaada ifirratti godhe yes. Laalamma mee waan takkaan isinitti himaa ani dabbaaliin himadha tiktaak kanarra deemeetiin community tiktaak irratti dhaqeetiin himadha. Akkasitti dabbaaliin jaaniini ati himata obsaan hin jaaniini himata namni kun si wanni godhe ni qeebaltaa jan disagrees hin jaan no jettaan akkasitti discuss wajji godhan si wajjiin haasawanii jechuudha achi gubbaadatti waan sana akkasiin mormattee amma fakkeenyaaf yeroo hedduu wanni irra dhufu interpreter irra dhufa warra translation irra jechuu kiyya warra chiigartee isaaniif afaanii beekadhaa googil kanarratti afaanii kaan kun akka abbaan argatetti anamma dhiyoo tana osumaan taphadhuudha jiruutiiti ati jechan taane agarsiiftee naan jee tiktaak irratti makiinaan oofu jira mariichi gara galcheetti godhee fayyaa keetiif gaariidhaa mitii naan jee jennaan ha makiinaa oofu jiru anaa mitiin jeen saahiba kiyyaa walitti deddeeffannee chiboota irra duraan sa'a 24 narra kaa'uudhaaf kaanii hoggaan xiqqisho taawwaan sanitti fayyadame amma gaa Dada. asliin maaliif laal asliin maaliif gubee hoggaa jennee laal Asirri jira miti obsa. sirruma jira Okay. sirruma jira hatta hamichiyyoo maarree jawweedhaa jettu taa jimmaa gubeettu tana hundaa'u isiidhaa tooppika deemu jira hin gubne saniis muka jiga qottoon itti hedduudha mubaarakiif deemaniiti mubaarak hin gubne irraa guba chiloota dandeettii gubuudhaa sanii hin qabu niiti tasaatiif gubatee jira namna dhawamee jiruutitu qillinfaa'ee jira namni onni jaamiti akka jibban abbaan jibban Ummata maskiina maqaa balleessuudha malee uummanni akkawanti nama gubu hin jiru wallaahi billah. Hattuun hin jiruuti oromoon bar warruma teedii abiroodhatti deemnee erginee kuma dhibba afuritti erginee miliyoona dhibba saddeet gootee nu Abro kijuma kiyya kan eenyu maqaa isaanitti memma kan uumma jiru kana kunoo ka Oromoo halkan guyyaa arrabsu kana ka Islaama arrabsu kana eenyu gurbaarraa maaraa guddaa beekamaa kana kan madeengadda wanta godha geenni jedhu fooloo godhanii hin dhufne Oromoon guutuu. akkas Yooni Manya Oromoo Yooni Manya biloon godhaniitu maayikii biloo godha darsa. laal dhaggeeffadha akkaawuntiin miciyyoodha ulee harkarra furdatte asliin akkitti gubu namni isii tana guddisees namni isii tana kaasees abbaa jibbana kan jibban jaanii asliidha if jala guddise deebitee immoo akka qurxummitti if jalattis nyaachuun numa jira hoggaa namni ulee harkarra furdatte si taate walli qimsuunis numa jira qabadhaa qolola keessaa gad hin baasu maaliif jennaan boonaan arsiidhaa booda dubbii gaafii yoo na gaafate an asuma keessa deebi'eetiin fudhadhu jaan maaliif jennaan jalde isaa ganama jaan osoo dalagaa daddee osoo fiiguu Komantiin sirrii jirana fakkaata bakka isaan beeku dhiifama. Hayyeetti mubete. wallahi sirriidha wallahi kunoo sirriidhaati komentiin akkasitti dhagee Gara mul'ataarratti wanna gurgurabadina fakkaata isin maqaa nama gurguruu hin beeku inni sayya hayyeetti mubete. jaldee isaatiitu jaan ganama osoo waan namaa boqqolloo namaa hatuudhaaf deemu hubni ijabuu ejaan hoggaa hubni ijabuu anaa boona arsiidhaati nama xiqqishoo booda akkana jechuun ni deemaa beek isumatti himaatiin jaan ammaasi hogguu ammaan tana deemee jaldeessi hubni ijabuu aboo huba ijarraa na baase ennaan aboo na dhiisi jeen hoodoo huba ijarraa na baase ennaan ijuma keessaa baaseeti hoodoo ati keessa laalladhuu jee ijatti kannee biraa deeme jaan ijuma baaseetti kannee hoodoo huba keessa laalladhuu jeeni baasee itti kannee deema jaan asliin sababni gubuuf ulee harkarra furdattetti taate. Yookaan ajaja ibsaadhaatiin ani narraan fakkaattu jii iimeela banaminsa maayikiidhaa keessatti asliin keessa harka qaba. Iimeela banaminsa maayikiidhaa keessatti asliin mee ammaan tana an dhibbarraa dhibbatti 100% sure mush akka dabbaalitti illee ani Allahu aalam hin jiru. Kabeeku rabbuma rabbiin kabeeku rabbuma qofa hin neenus beekeen rabbiin ibiifillee beekeeti dachaa biroo irratti namallee beeksise. Wanni buqqee guddoo tana dabbaalirra kaayee wanni juuf akka jalma rifeensa kana ciree nutti as ba'ee nutti haasa'uudhaaf miti. No zinnaadhaaf miti. Way akka itti yaaduudhaaf gubbaa kaayee. Takka lammaffaa geeleedha. Iimeela sanarratti lakkoofsi yoo dhufe haati faateedhaa mataan ishiidhaa yes jechuu ni dandeessi. Sadaffaa akkuma ta'etti dhiirti takkaffaa nama ishiirra maallaqa qabdu keessattuu jaartii fa'a. Hai maayikiin bar
bar maayikiin tiktaak seenuudhaaf liib seenuudhaaf ol kaatee ibsaadhaan mari'achuun qabdu sa'a barbaaddes seenti. An guyyaa meeqaan arge osoo isiin harkin isa jalatti ni dhufa dhufee ilaale akkasumatti garaa isaa keessa waan jeetuma boodarra waan sani godhe ammoo dhaggeeffadhaa akka birootti maas akka birootti ijoolleen amma sagaleen bahu jirtu tanaa gubee yoo kajaan taate ijoollee nama harki birootiitu gubee jayyoo taate tunilleen isaanirraa achi hin fagaanne maaliif jennaan iimeelli aslii bira jira hafar sobaa dubbii naannurraa achi fagaattu jaaniiti hara san keessaan geema taphatan nutiin kun shimbirroo samii gubbaa baratu dhaltuudhaa fi hormatti adda beeyinaa goromtii dhalte moondallee bar nuti nama harmallaa hirpha laalee beeku akkamii hangam takka wanni taate jennee kana jechuu barbaadeeti. No. Dubbiin bakkirraa dhawamte bakkuma amma jenne kana hafarso gubee maarreen gubee mintiqaarroon sun gubee dubbiin naannoyteetuma paaswoordii asliin kanneetiif isaan guban kara asliidhaa keessaa achiin deemtu aslii maayikii matuma ishiidhaa ibsaa eenyummas maqaan isaa haadha faateedha hanga kana biraa achiin deemtu Mubaarak dandeeytii khamiini Mubaarak ifi fuudheen gadda gubatee muka jige qottoon itti hedduudha mee dandeeytii khamiin sammuu tamiin aktiif godhe Oromoo tamiitiitu deemaa waa gubaa innani Oromoon barta yoon himaa nyaata eeggate daytee nu salphiftee bar Oromoon nama du'e qoftii folloo godhuu akkamitti eessatti irra wal jaalanii riippoortii tanarrattiin ammaas waa isiniif hima an amma dabbaal yoon deemee riippoortii godhe maal himatta naan jaan akkam jettee himatta maal jettee himatta namni riippoortu qofa godhee riippoorti no maal sirraa balleesse akkamitti himatta eessara dhaabbattee jaaniiti akkasi quba qabaadhaadha dubbiin achuma jirti hayni rabbiini bahammoo wallahi miskiin maqaa nyaatiin ajjimaa gubee hargee gubee oromoon maayikii ni jaallatti oromoon akaawuntii maayikii gubdu takka hin jirtu akaawuntii maayikii jaarsisiitiif hiriyoota si achuun kutu namni gubee takkaa tokko gora mataa isiitiin gubdee yookaan jarmasi dhiyaatu isii dura gubee malee uummata miskiinaa miti okee maal jette bilisayya akaawuntii maakii namni gubee tokko hin jiru akaawuntii maakii nama hukumatti waan isa fakkaate haasaa jira malee akaawuntii maakii namni gubee tokko hin jiru. Maaliif jennaan akaawuntii maakii wanni adaba guddaa sanarra fide laayiv irratti kubbaa dabarsaa turte. Yuutuubaa fi tiiktaakiin waan waliin hayyamnee fi laayivii wanta kubbaa guutuu tapha guutuu laayiv irratti dabarsaa turte gaafa tapha Arsenaal sanii. Tani jecha gubate malee wanni nama kakkabatanii hin jirtu akaawuntii maakii namni tokko hoguu hin jiru. Gaafa taphaa sana akka sodaa turte? Gaafa